Maqaan koo Gaaddisee Asaffaan jedhama. Eessaa dhuftee? Kanan dhufe Burraayyuudhaa dhufe kanan aladhe magaalaa Shaambuudha. Iddoo kanatti sii kadhatamee Waaqayyo maal siif godhe? Lamaanarraa mucaa kanatu baay'ee na jalaa dhukkuba ture. Baay'ee bakka du'aaf jireenya gidduun jira ture. Asii raajiin isaan jechuudha. Paaster Masarat maqaa gooftaa Yesuusiin afurri du'aa irraa cabe kan yeroo jedhanii mucaan aqni isaa fi aqni koo wal argachuu dide baay'ee ibiddatu irraa boba'aa jira. Nyaata illee didee torbee tokkoof nyaata dhiisee baay'ee bu'aan bulee olisa jedha. Midhaan liqimsuu na dide bakka baay'een bu'aa ture. Afurri kun irraa cabee mucaan koo bilisa ba'ee fayyee maqaa gooftaa Yesuusiin galanni isaaf haa ta'u. Iddoo kanatti kadhatamee fi booda mucaan kun midhaan nyaateera. Asumatti midhaan nyaatee asumatti fayyee asumatti aqni isaas qabbanaa'ee noormaalii ta'e aqnis qaamni isaan tumsu. Kanaaf Waaqayyoof galata. Maqaan keenyu Alamii jedhama. Alamee eessaa dhufte? Basuma Burraayyuudhaan dhufe. Iddoo kanatti sii kadhatamee Waaqayyo maal siif godhe? Obboleessa koo tokko fakkoota irratti kadhachiisee fi kalee isaa kana dhukkee fidee kalee mirgaa ani garuu kan kufee kan kadhachiisuuf fidee kalee isaatti dhukkuba naan jedhanii kalee keessa dhukkuba jedhii galii gaafadhe naan jedhame galiin gaafadhe dhuguma na dhukkubaa jedhan achumaan gaafadhe fayyaniiru amma. Maal dhukkuba ture dura? Kufaan harka isaa kanaa kan kadhachiisuu dhufe. Miilli isaatti dhukkuba ture adoon beeku miilli isaatti dhukkubaa waan jedha paastere isaaniif taasisu. Ati itti himne? Antini foton masaan fidee dhufe kadhachiisee fi galee fayyaniiru amma. Kalee isaas fayyeera? Kalee isaas fayyeera miila isaas fayyeera. Hundumarraa bilisa ba'eera? Hundumarraa bilisa ba'eera. Meeshaa bilisa nama baasu Waaqayyoon argatee loonii galateeffadha. Eessaa dhuftee? Asuma Burraayyuu. Iddoo kanatti sii kadhatamee Waaqayyo maal siif godhe? Torban lamaanirraa mucaan kun baay'ee dhukkuba. Baay'ee bakka wareeraa kan akka qabadhee akka waan waacii bakka wareeraa akka tibbata keessaa bahe tibbata isaa akkatti luka isaa lamaan akkatti walitti qabee luka isaa bakka akka waan waacii ni godhata. Baay'ee wareera. Achiin torban lamaanirraa asumarratti naa kadhatanii edda gaafa halkan sana galee bakka nagaadhaan bule. Mucaan kee ergasii fayyaa? Fayyaa isaati. Waaqayyoof maal jettaree? Maqaan keessan eenyu? Maqaan koo Gudateen jedhama. Eessaa dhuftanii? Asuma jirra. Iddoo kanatti sii kadhatamee Waaqayyo maal isiniif godhe? Iddoo kanatti ji'aaf torbanarraa mucaan kun kan durumaan iyyuu dhukkubbii nagaa manqabduu nagaan nyaattu namoos akkanis guyyaa sana rakkisti gaafa sana immoo halkan mataa godhaniif iddoo kanatti yeroo kadhannaaf baanu fidee naan maal taatee naan dhukkubbiin jedhee ni ciibsinee lafa kanaa ni ciibsee hafuura mucaa kanarraa hafuura isa namaatu jira boombii kan fakkaatan mootonni keessaa yoo arginaan jiran paastereedhaan guyyaa sanaa kaastee minaayyootti dhiyeessuun boossi malee nyaattu nama boossi akkanis guyyaa gaafa sanaa kaastee lagaadhaan minaanis nyaattee biyyoo nyaatte malee minaan nyaatte turte duratti. Minaan nyaattee beektu? Minaan yoo nyaattes ji'a keessaa guyyaa nama sadii yoo fudhatteedha shiingattu. Waggaa meeqa taati mucattiin? Waggaa sadii. Waggaa sadan kan akkasumatti dabarsite? Akkasumatti gidduutti dhukkuba malee irra turaa nagaan ishee tokkoon tokko yoo baay'ate. Waggaa guyyaa sanaa kaasee garuu nagaa dhawaa qabu kan inni ta'u. Maqaan keessan eenyu? Ani maqaan koo Tokkituu Gadhisaan jedhama. Eessaa dhuftanii? Asuma dhufeessaan jira. Iddoo kanatti isinii kadhatamee maaltu isinii ta'e? Torbanarraa sitti naa kadhatanii mucaa kana galgala dhukkubaa dhugattee du'aan garraa buutee lafa teessi. Boonan ciibtuun boochi torbanarraa sitti kadhatamee fi dasii wareertu sinkaatu sinuma rafti. Kana Waaqayyoof galateeffachuu fiti. Waaqayyoof galateeffadhaa. Maqaan keenyu? Lukkii jedhama. Eessaa dhuftee? Dabarsaa. Iddoo kanatti sii kadhatamee maaltu sii ta'e? Torbanarraa dhufee bishaan midhaan nyaadha malee bishaan dhuguu akkasumatti midhaan nyaadhe boonus ganna kan qabu bishaan midhaan dhuguu. Bishaan moo dhugdu? Bishaan dhuguu midhaan nyaadhe iyyuu bishaan nan dhugaasu ammas galeen bishaan bicuqoo sadii ta'aa nan dhugee nan galatee. Ergasii kadhatamee hoo? Erganaa kadhatamee waan sammuu koo keessa sammuu kee keessaa dhukkubni kee kuni ammaan booddee sirraa citaa kanaa booddee tuqqistee galateeffattaa fayyidhaa nan jennaan fayyi.
Ameen. Mee harka keenya walitti buusnee Waaqayyoon galateeffadhaa.